oduu ammi Global Smooth Filotullaan imala isaa gara gaazatti ergatti qabee amma kallattiin gaazarra ga'uu waa xiqqoon nu hafeechaa jiran erga Giriik irraa ka'an guyyaa lama dabranii kalidheen gadda jechuudha hanga irraan tanaa yaa'aa jiran amma immoo gara gaazaa dhiyaannee jirraa oggura Israa'el cabsuudhaaf waan nama gammachiisa aktiivistootaa fi hedduudha beekaa kan hundaa'anii deemaa jiran doonii 50 oli kanaaf keessattuu duraan diroonii Israa'eliin dorsifamaa turan akka ibboo deebi'aniif garuu ibboo hin deebinu jechuudhaan itti fufaa jiran imala isaanii nutti kannaa nutu gargaarsa keessaa bennaan nuti osoo kan nu barbaanne osoo chirraa hin ka'in imala keenya bakka irraa isinitti kan nu dandeenyu nuti kallattiidhaan geessinee isaan keessa dhaabbannee kan nu barbaanne jechuudhaan imala itti fufan akka dirooniidhaan hin dorsifamnees erga mootummaan Xaaliyaanii nageenya kee kabachiisuu jechuudhaan humna galaanaa bobbaasee akkasuma Ispiinis bobbaafteen booda imala isaanii gara Gaazaa gayaa jiranii jechuudha xumura raga'uu jiran waaw nama gammachiisa kanatti aansuudhaan mootummaan Silvaaniyaa ammaas akka jechuudha mootummaan Israa'el daangaa isaanii keessa inuman seenne khalaas jala murtee dhorkitee jirti waaw waan nama gammachiisa mootummaa Kolombiyaa inumaa jechuudha mootummaan Biraaziil gaggudhatee mataa dhungatee gammachuudha kanatti aansuudhaan baay'ina mootummoota gamtoomaniitiin biyyummaan Falastiin isteetinii waan mirkanaawaa jiruuf waan dhugoomaa jiruuf waan ifoomaa jiruuf isteepiin itti aanu olaantummaan isii kabajamee eeggamee kana booda nagaya harkachuu irratti tarkaanfachuudha inshaallah jabaadha isin jenne walgeen ammallee xumuramne guyyaa arraan tanaa ibsa wal faana taasisee jiran yetinyaa'uun haasawa inni taasisee arraan tana salphina irraa salphachuurraa inumaa galmi guutuun hooggantoonni gallakkisuudhaan kursii duwwaatti haasaa taasise aararraa kan ka'e inumaa Palestaayiniif isteeta kannuun beekumtii biyyummaa kannuun Niiwoork keessatti alqaayidaa gadhaabuudhaa jedheti jala muree dubbatee jira itti dabaluunis biyyoonni Israa'el balleessuuf kaayyeeffatanii socho'aa jiran Yemen, Siiriyaa, Libnaanis maqaa dho'ee Iraan illee dho'ee raayitiitti godhee hunda isaanii hanga Iraaqitti Iraanis sodaachisuu barbaadde waan taateef Iraaq illee itti aanuun keenya waan hin oolle jechuudhaan dubbatee jira Iraaqis waan dhowwu deemu fakkaataa kallattii haatee kanaaf gaa erga mootummoota gamtoomanii irratti walgahii irratti dubbatee qophaa'uu qabdu Iraaqis kana asii waan dabarsuu barbaannaa fi kanatti aansuun haasawa itti fufuudhaan ammaasiis ummanni garteemi yahudota yaanii yahudota jibbanii jibbaa diinonni keenya nu jibban jechuudhaan mootummoota warra lixaafitti as qa'uu barbaade mootummoonni warra lixaa immoo istaayila inni deemuutii fi faashina inni deemuun kun faashina dabre jechuudhaan waan beekaniif jalaa goranii jira waan hin dhageemne jechuudha amantiidhaaf nu jibbanii warra yahudota guutuu jibbanii diinonni keenya jechuudhaan inni dubbate kana dhaguuf hin deeman ammaasis hanga dandeemetti Hamaas balleessuu ittuma fufnaa jee jala muree dubbatee jira kanaaf ammoo mootummoonni salphisee jira hawaasni Niiwoorkii akkuma jirutti yeroo inni jechuudha madaraka irra bee kursii duwwaa wajjinaa soo taasisutti walgahii mootummoota gamtoomanii duratti hiriira ba'an alaabaa Falastiin ol qabuudhaan nurra haa bahu biyya teenya keessa argaa hin dandeenyu haasoo inni nu taasisuus hin feenu bar rabbiin gaafa gartee misi jibbe maleeqota kanneen warra lafaatiin jibbaa jiran mukaa citaadha jinniin hundi suma jibbiti garuu wanni kanatti umriitti dheeressuuf akka inni dilii heddummeeffatuuf malee waan biraatii miti ilaala akka namni hundi jibbee jibbansa keessa daranuu innummaanis ammaasiis hamxuma heddummeeffatuuf kan akkasuma qabaaf qaba kana jibbamee jira dhugumatti asoo itti fufee gaa wal faana taasisaa jira oduulee isaa guututti yoon isin hime kallattumaan oduu teenya isumaatu nu harkaa fixa waa'ee mootummoota irratti isin dachaana mootummoonni Kolombiyaan jala muree akkasuma pirezidaantiin FIFA yookaan federeeshiniin kubbaa miilaa akka jechuudha ispoortii kamiir keessattuu Israa'elin hirmaanne dhorkee jira jala muree akka dhorkamu kaa'ee jira biyyoonni ama beekumtii biyyummaa Palestaayiniif kanan hedduudha akkuma isin himaa jiru itti aansuudhaan ammaas Israa'el Palestaayin deeggaruudhaaf Suudiin doolaara biliyoona 90 qopheessitee jirti murteessitee jechuudha waaw kunis waan nama gammachiisu hedduutti gargaarsaas hanga dandeemetti itti fufteetuma jirti guyyaa arraan tanaa inumaa Yukireeniif gargaarsa gootee jirti Suudiin dhaabbatee jechuudha gargaarsa namoomaa kan addunyaatti wajjin ta'uudhaan ammaas biyyoonni jiddugala mootummaa Faransaay Maakaroodhaa wajjin dhaabbachuun carraaqqiin isaan beekumtii fiyyummaa Palestaayiniif mirkaneessu godhaa jiran waan hedduu nama gammachiisaati akka gaariitti tufaa jira mee jiddumaa mallattoo gurraatti natti godhaa sabskaraayib godhaa hasa maatii keenya taa'anu dabalamaa mee 10,000 guutaa sabskaraayib tana guyyaa 300 waa geenye jirra guyyaa 150 ol kunne jirra kan kuma jabicharra jirru
waa'ee beekumtii biyyummaa Falastaayinii kan mootummoota gamtoomee irratti kan warri lixaa guutuun dhibbatti isaan hundinuu beekumtuun biyyummaa kan namuuf qabdi jechuudhaan taasisaa jiran hawaasaa fi mootummoonnis biyyi teenya hanga ammaan tanaa beekumtii biyyummaa Falastaayin inuman kanneen Taayee Asqasillaasee pirezidaantiin biyya teenya wanni inni walgahii irratti haasa'ees yoo isinii hime takka Itiyoon ulaa galaana diimaa fi garba hindiitis qixaan biyyoota jechuudha galaana qaban kanaa wajjin qixaan itti fayyadamuu qabdi biyyoonni biyyittii hawaasa miliyoona 130 ol qabdu kan akka Afrikaatti sadarkaa lammaffaa jirtu galaana dhabuun jechuudha jireenya dhabuudha waan ta'eef kun nu ilaalamuu qaba jechuudhaan dubbatee jira ammoo mootummaa ministeerri dhimma alaa Eltiraatis nuti mariidhaaf qophiireettee jirti. Itiyoon waan lolaaf qophootee jirtu asabni deeffannaaf amma karaa nagaatiin akka marii fudhattu taasiftee jirti. Dr. Abiyyiin eeggatee dubbatee jira waa kanarratti. Yoo jechuudha qaamni mariidhaa dhufu ta'es dhufu jiraates nuti mariidhaaf qophiidha. Qophaawaadha. Yoo ammoo humnaan taates waggaa 5 guutuu kadhanne dadhabne lolaanni fudhannaa jechuudhaan jala muree himee jira. Kanaaf ammoo Eltiraan ammaan tana qophii ta'uu himtee jirti. Maaliif Masriinis waan jalaa deebiteef mariidhaan akka fudhattu khalaas. Kanaaf karuma nagayaatiin osoo biitii isaanii hin diigamne akka waan mariin ulaa galaanaa asaba kana kan nu deemtu fakkaatti. Kana jala buunee isinii himna kunis waan gammachiisa. Kanatti aansuudhaan Dr. Abiyyiin jiddumaan Raashiyaadha jira. Artificial intelligence jechuudha fayyadamuu fi gabbisa nukuleeraa Iraan wajjin Raashiyaa wajjin gaggeessuudhaaf mallatteessanii jiranii unuma itti fufanii jiran. Michuun kiyyaa saayibni yaaqni akkan jaaladhu buutiin marsaa itti aanu akka Finfinneetti waliin marii goonuu abdiin qabachuudhaan ammasis sirriitti dubbatee jira. Duuba kunis waan nama gammachiisu dhugatti sadarkaa biyya guddatti keessa seentee jirti. Keessattuu layni Naayil kuni hidhaan giddi laga Abbaayyaa akka gaariitti addunyaa keessatti Itiyoo akka kabachiisu godhee jira. Ammaan tana yeroo kanatti itti boonuu qabdan kanatti ammoo keessoo nagee dhabuu biyyattii keessaa tan hawaasa keessoo nagee buusuun dirqama isaatii kun osuma jiru biyyattii gurguddoo wajjin gizee wal madaalchifnu waan nama gammachiisaati. Garaa jechuudha wanatti wasiin deebine ammaas Iraan jechuudha. Akka waliigaltee Paakistaan Suudii kana deeggartumtee jirti. Faallaa sanii Tiraamp waan jeesiniimu mootummaan Paakistaan nama gaariidha, nama kabajamaadha. Mootummaan Turkii nama kabajamaadha. Humna guddoo akkanaan wajjin jaarratee jiraachuun isaa nu gammachiisa jechuudhaan waliigaltee waliin hojjechuu mallatteessanii jira mootummaan Turkiitii fi Ameerikaa Tiraamp. Tiraamp kana siyaasaa isaa wajjin galte biyyoota jiddugalaa keessaa warra dhiibbaa godhuu danda'uu fi humnaas qabu waan beekuuf nagayaan faarsaa jechuudha. Amma Turkii faarsuun Paakistaan faarsuun biyyoota jiddugalaa kana ilaa ibbooda deebisuufi ammas ni deebisa yaarsi siyaasaa jabdura qaba waan ta'eef haasoonuma akka ijoollee taphataa akka yaarsa kun jechuudha. Akkuma noobeelii nageenyaa dirqiin fudhachuu haasoonni taasisu keessa Ilan Umar koongireesii jechuudha wanta dhiibbaa godhaa jirtu ana mootummaa Somaaliyaa dabalatee kottaa intalatee sanarraa fudhadhaa jeeni ammoo isirraa fudhannu isinummaan dhiifadhaa nuun jenne ilaa didayee. Mootummaan keenya nama salphisaa jechuudhaan dheengadduma dubbatte pirezidaantii Tiraamp baante salphina labadaa irratti deefu. Itti aansuudhaan hojjettoonni poortii Xaaliyaan Itaalii jechuudha parsantii 30 kan Israa'el irraa fayyadamaa jirtu cufuu beeksiste jirti dhoorkanii jiran. Kunis waan nama gammachiisu. Karaa hundaan itti cufamte ammaan tana sadarkaa duraan Israa'el addunyaan itti eegdu san bira kuttee jirti jechuudha. Kuftee jechuudha. Haasawaa Netanyaa'uun kursii duwwaa taasiseen booda hooggantoonni gizee ol dachee galmatti jechuudha waan haasaanii qabanii kana booda tarkaanfiin fudhatamuu deemtu cimtu beeke erga inni jechuudha dhaadinni irraa akkatti haasawee dhibbatti jechuudha tarkaanfii itti aanu inshaallah waliin laalla ammoo caalatti jechuudha biyyoota Faransaay kan jechuudha beekumtii biyyummaa Falastaayiniif sirriitti carraaqee godhaa jirtu mootummaa Faransaay Maakiroo Asumaan galatoomfachuu barbaanna waan nama gammachiisu Gaazaan dhibban bilisoomti guyyaa irraan tana olmeni Gaazaa waa inni fakkaatu yoon isinii hime haleellaa irraan tana guyyaa irraan tana raawwatteen Israa'el irratti namoonni 16 kan nagayaa du'anii jiran inumaa daa'imman dhumuun kan nagayaa bare irratti mormuu jira Netanyaa'uun kana isaa dhabamsiisu awwaala keessaan baane ibiddii guyyaan itti gubatu isaa Taansuudhaan mootummaan UK hojjettoota biyya isaanii keessa hojjetuuf akka ID dijitaalaa fayyadaman itti yaadaatiin jira kana hojiirra oolchuudhaaf jechuudhaan dubbatee jira godaansa seeraan alaa to'achuudhaaf namoota seeraan achi keessa jiran akka dhoorkuu jechuudha. Kana boodanumaa carraan godaansota seeraan alaa biyya namaa keessa deemuuf cufama fakkaatti waan dhiphachaa jiru fakkaataa asumaan wanni isin dhaabnu nuti warra godaansa seeraan alaa jechuudha biyya hundattuu dhoorkamaa jira waan fakkaatuuf
hojiidhaaf yookaan beekumti yookaan barnootaan akka yaatan asumaan isin dhaamar banna oduun irraa qaban kana fakkaata galatoomaa kan biraatiin akka godhametti sheer godhaan facaasaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.